Ashama daawwattoota Oromoon akkam jirtu barnoota namoonni irra deddeebiin yeroo hedduu na gaafatan jechuudha. Hamster Compat waan haaraa fidee jira akkamiin itti fayyadamuu dandeenya fuula haaraa nuuf qabatee dhufe maali fuulli haaraan kun jettanii kan na gaafatan jechuudha. Haala iskiriin irratti argitan kanaan salphumatti akkaataa isin itti sirreeffatan jechuudha. Isiniin argisiise steeppi baay'ee salphaateen jechuudha. Waan bareedaa fi waan nu fayyadu baay'ee faayidaa guddaa qabu asirratti qabatee nuuf dhufe jechuudha. Fuula kanarratti nuuf gadhiise. Akkuma beekamu Hamster Compat listi ta'ee eebbifamee gara maallaqatti jijjiiramuuf dadhabbii keessa yeroo dheeraa arguuf jechuudha. Guyyaa 10 qofatu hafe jechuudha. Kanaafuu guyyaa 10 kana keessatti waan isin godhuu qabdan dirqama kan isin godhuu qabdan asirra isiniif kaa'anii jiran jechuudha. Namoonni fakkeenyaaf paaspoortii hin qabnelleen waan verify ittiin gootan hin qabnelleen jechuudha. Furmaata xiqqoo tokko isiniif qabadee dhufee jira. Irra baay'ee nama national ID hin qabnu manjaa fi kaardii akkasumallee paaspoortii hin qabnu akkamitti verify godhatu dandeenya carraan keenya maali namoonni kana hunda hin qabne jettanii kan nagaafattanillee inni jirtan jechuudha. Furmaata tokko isiniif hima jechuudha. As keessatti viidiyoo kana keessatti ni argitu. Viidiyoo hanga dhumatti daawwadhaan isiniin jedha daawwattoota kiyya namoonni chaanaala Oromaaniif haaraa taatan jechuudha. Subscribe godhaa chaanaalli kun chaanaala barnootaati isinuma fayyada. Subscribe yoo gootan hedduu na gargaara jechuudha. Akkasumallee like yoo gootan waan isin miidhu hin qabu anaaf hamileedha waan ta'eef jabaadhaa subscribe godhaan isiniin jedha. Amma gama viidiyoo isin dabarsa. Jalqaba irratti gara telegiraama keessanii keessa deemtanii Hamster Compat keessan keessa ni seentu jechuudha. Keessa seeneetiin jira. Asirratti gadi buutanii dhuma irratti airdrop iddoo jettu tana ni argitu. Wanti haaraalleen asirratti kan gadhiifame namoonni hundinuu ni beektan jedhee yaada jechuudha. Namoota baay'ee na gaafate jechuudha. Anilleen torbaan kana gara guyyaa 5 moo akkanaaf barnoota Hamster Compat adda kuteen ture jechuudha. Daawwattoota kiyya amma immoo isiniif deebi'eetiin jira jechuudha. Haala kanaan eegaa as keessa dhuftanii jechuudha daawwattoota kiyya oopshinoota adda addaati kan isaan asirratti nuuf gadhiisanii jechuudha. Kun hundinuu jechuudha waan faayidaa qabaa fi akkasumallee akkaawuntoota booda yeroo inni liisti ta'ee irratti maallanni isiniif galuu danda'u yookaan irratti gurguratuu dandeessanii jechuudha. Daawwattoota kiyya kun kan isaan isirra kaan jechuudha. Fuula kanarratti kan argitan Binance Exchange kan jedhuu fi OKX Exchange kan jedhuu fi Bybit Exchange kan jedhu akkasumallee Wallet in Telegram kan jedhu ni argattu jechuudha. Daawwattoota kiyya jala kanatti illee waa baay'eetu jira gaala isin argitan kanaanii kanuma hunda keessaa iyyuu kamtu faayidaa nuuf qabaa fi akkasumallee miidhaa nuuf qaba. Fakkeenyaaf isaan kana hundaa duraan illee isin barsiisee ture. Kana keessaa immoo haaraa ta'e kan dhufe kan inni argilleen jechuudha. ABI Exchange kan jedhu kana jechuudha. Namoonni hedduulleen asirratti na gaafatan isa kanarratti yoo fakkeenyaaf isa kanarratti yoo connect godhanne Hamster Compat keenya kana walirratti yoo connect godhanne miidhaa qabamoo akkasumallee faayidaa qaba jettanii kan na gaafatanillee ni jirtan jechuudha. Isiniif hima jechuudha. Isa kanallee hanga tokko waan beekurraa jechuudha. Akkuma beekamu ga'anii abbaa Hamster Compatiiti miti waanuma beekuu fi waan dandeettii kiyya waan irraa naa galee qofan isinitti hima akkasitti waliif haa hubannuun isiniin jedha daawwattoota kiyya. Jalqaba irratti waan isin dirqama godhuu qabdan jechuudha daawwattoota kiyya. KYC keessan verify godhuu qabdanii jechuudha dirqama jechuudha. Binance haa ta'u akkasumallee OKX haa ta'u jechuudha waan irratti fakkeenya walitti connect gootan san jechuudha dirqama verify godhuu qabdanii jechuudha. Verify akkaataa isin itti gootan gaa barsiisee ture viidiyoo bal'inaan chaanaala kiyya jala ni argattu jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu fakkeenyaaf asirratti amma isuma tokko filattu jechuudha. Kun gaa amma dirqama namoota waraqaa eenyummaa yookaan wantoota akka paaspoortii fi akkasumallee national ID akkasumas manjaa fi kaardii waraqaa hayyama konkolaachisummaa namoota qabaniidha jechuudha. Fakkeenyaaf kan waan kana verify godhuu qabu dirqama jechuudha. Yoo san hin qabnellee hiriyyaan keessan akkuma tana dura isiniin jedhe yoo san hin qabnellee hiriyyaan keessan dirqama banee isinii kennuu qaba. Fuula isallee ufuma isaatiif sawwaree akkaawuntii akka mataa ofitti banee namoonni amantan tokko isinii kennuu qabaan isiniin jedhe san haala saniin sirreeffattu. Namoonni san hundallee nama akkasitti sirreessullee hin qabne maal gootan jechuudha. Amma asirratti kana kan nuuf kaa'e jechuudha. Isa gadii kana jechuudha. Wallet in Telegram kan jedhu kana ni argitu miti. Isa kanarra yoo isin cukaastan connect walirratti isiniif ta'a. Garuu booda rakkoo tokko isinirraan ga'a. Rakkoon inni isinirraan ga'u maallaqa achirratti isin galfattan jechuudha. Isiniif gurguratu hin dandeessan jechuudha. Akkamitti akka itti gurguratan immoo hiriyyoota keessan irratti ergitanii jechuudha. Hiriyyoonni keessan isinii gurguree isinii kennuu ni danda'a jechuudha. Hiriyyoota keessan irratti ergitanii yoo isa kanaan wal qabsiiftan baay'ee gaariidha jechuudha. Maaliif gaariidha isiniin jebeetta? Yoo fakkeenyaaf paaspoortii hin qabne nama paaspoortiin isinii banee kennullee yoo hin qabne filannoon isin godhuu qabdan isinii galee kun amma waan important ta'e namoota waraqaa eenyummaa hin qabneef jechuudha. Sirriitti isin fayyada. Kana hunda keessa kan isin wal qabsiisuu qabdaniin kami jechuudha. Namoonni waraqaa eenyummaa hin qabne kanaan wal qabsiiftan. Telegram Wallet in Telegram kan jedhu kana ni argitu isa kanaan connect walirratti gootu jechuudha daawwattoota kiyya. Ani amma kan biraatti walirratti connect godhuu deema gatii ta'eef
jechuudha isa kanaayyoo walirratti connect godhee tokko qofa na filachiisa booda deebi'ee kan hunda keessa tokko nan filachiisu jechuudha fakkeenyaaf irraa risiitii godhee yoon isin argisiise malee mee isinuma argisiisu haa ta'u fakkeenyaaf tokko farratti maal gootan namoota paaspoortii fi kan hunda hin qabneef jechuudha asirratti waalitiin telegiraam kan jedhu kan argitu irratti ni cuqaastu jechuudha yeroo isin irratti cuqaastan daawwattoota kiyya haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha asirratti kanaafuu maal gootanii connect waalitii ka jedhu kana ni argitu jechuudha asirratti connect waalitii ka jedhu ni cuqaastu kun amma gubbaa kanaan jechuudha success naan jedhee jira jechuudha guutummaan guutuutti amma already wal qabatee jira jechuudha irra deebi'eetiin ilaala jechuudha keessaa na baasa waan ta'eef irra deebi'ee ilaalaa jechuudha Hamster Compat keessatti deebinee jechuudha baay'ee jechuudha waan gaariidha fakkeenyaaf kan asirra jiru kanallee namoota paaspoortii qabdan kan verify godhatan jechuudha waa'ee keessii keessan kan verify godhatan isin argise isallee jechuudha salphumatti akkaataa booda maallaqa keessan itti withdraw itti godhachuu dandeessan jechuudha isinin argisiisa jechuudha salphumatti jechuudha daawwattoota kiyyaan amma wal qabsiisee asillee wal qabsiisee jira isinillee haaluma sanii wal qabsiiftu jechuudha daawwattoota kiyya kana filatu waan hin barbaanneef jechuudha KYC kiyya verify godhee waan ta'eef jechuudha xumuree waan ta'eef an kana wal qabsiisuu hin barbaanne isin kana wal qabsiifattu jechuudha daawwattoota kiyya isteepii baay'ee salphaa ta'een haala sanii wal qabsiifattu tole amma mee fakkeenyaaf Binance'n wal qabsiisuuf yoon barbaade jechuudha asirratti kilik gootu jechuudha yeroo tokko asirratti yeroo isin cuqaastan sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha daawwattoota kiyya asirratti maal nuun jedha do you have an Binance account nuun jedha jechuudha Binance account ni qabdanii jedhee nu gaafataa jechuudha kanaafuu nu maal jennaan asirratti gadi buunee ni qabnaa jennaan jechuudha an fakkeenyaaf banadhee waan hin jiruuf jechuudha asirratti gadi buunee maal jennaan jechuudha yes I have it ka jedhu kana ni cuqaastu jechuudha sana boodan haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha daawwattoota kiyya yeroo inni haala kanaan isiniif qabatee dhufe karreefun tanaan dirqama isin deposit godhuu qabdan isinin jedhe suni kana jechuudha amma asirratti maal nuun jedha jechuudha Hamster deposit address isinin jedha jechuudha kanaafuu maal gootan jechuudha Binance account keessan keessa deemtanii jechuudha Hamster deposit address isaa eessa akka argattan isinin argisiisaa jechuudha asirratti iddoo barreessitan isiniif baasa waan ta'eef gama gadiitti illee miimoo ka jedhu irratti illee waan isin guutuu qabdan ammuman isin argisiisaa jechuudha kanaafuu amma guutummaan guututti eessa deemtu jechuudha akka eessaa baatanii jechuudha Binance account keessan keessa ni deemtu jechuudha haala kanaan Binance account keessan keessa ni deemtu yoo OKX ta'ellee haaluma kanaan itti guuttu jechuudha daawwattoota kiyya kabajamoo sirriitti na hordofa amma yeroo isin argitan kana jechuudha Binance account keessa seeneetiin jira jechuudha gubbaa kanarratti maal jettanii barreessitu jechuudha daawwattoota kiyya gubbaa kanarratti Hamster jettanii ni barreessitu jechuudha osoo hin dogongorin qubee gurguddaan jechuudha ni barreessitu jechuudha asirratti waan isin hubatuu qabdan Hamster Compat jettanii barreessuuf HMSTR jettanii barreessitanii san booda gama gadiitti deposit Hamster ka jedhu isiniif dhufa irratti cuqaastanii jechuudha yeroo isin irratti cuqaastan jechuudha deposit address isaa isiniif baasaa copy godhataniituma iddoo reefuu sanitti hidhattanii guuttanii paste gootanii jechuudha kun amma irratti cuqaaseetiin jiraatti network jechuudha sana boodaan okay jetuuni jechuudha sana boodaan hidhattanii jechuudha bakka reefuu sanitti ni guuttu jechuudha daawwattoota kiyya amma Hamster keessatti deebinee jechuudha iddoo kana irratti paste goona miimoo ka jedhullee kun as jira copy godhana deebinee miimoo irratti paste goona itti guunne jira ufuma isaatti raayitii nuuf godhaa jechuudha daawwattoota kiyya sana boodaan kun raayitii nuuf godhee jira OKX illee haaluma kanaan itti guuttu jechuudha daawwattoota kiyya OKX ka jedhu irra cuqaastan jechuudha yeroo keessa seentan jechuudha haala kanaan isin dhufa yes I have hin qabna jettaniini sana boodan jechuudha gara OKX keessanii keessa deemtaniituma jechuudha iddoo profaayilaa keessan bakka kanarratti cuqaastanii sana boodan deposit address isaa isiniif baasa achi copy godhataniituma dhattanii bakka sanitti guutuu dandeessu jechuudha daawwattoota kiyya kabajamoo asirratti waan tokko ka isin hubachiisutu jira jechuudha namoonni tokko fakkeenya maal jettanii gubbaa kanarratti illee jechuudha fakkeenya barnoota kana dura kan darbee irratti jechuudha yeroo Hamster Compat toon kebarii keenya wal qabsiifnu jechuudha gubbaa kanarratti yeroo nan barreessaa isiniin jedhu keenya nuuf hin barreessu Hamster Compat sanillee yeroo nu barreessine nuuf hin fidu namoota jettantu jira jechuudha sababni inni isiniif hin finneef jechuudha verify waan hin ta'iniif jechuudha amma akka fakkeenyatti isin argisiisa amma inni kun jechuudha verify hin taane jechuudha verify hin taane kanaafuu mee yeroo nan itti barreesse naaf dhufa naaf hin dhufu ka jedhu walumaan ilaalla jechuudha amma kan reefuun tan argitanii yeroo nan itti barreessu ufuma isaatiin jechuudha naa dhufee jechuudha yeroo nan gubbarratti Hamster jedhee barreessu jechuudha kallatti maa naa dhufe jechuudha fakkeenyaaf amma kun akkaawuntii biraati jechuudha akkaawuntii nan jijjiire maaliif isinitti argisiisuu fi jechuudha daawwattoota kiyya kana an amma mee Hamster jedheen ittuma haa barreessu yeroo manan jalqaba barreessu iyyuu jechuudha daawwattoota kiyya hin jiru jechuudha argitanii amma asirratti kun dubbiftanii adda baafatu ni dandeessu jechuudha akka hin jirre natti himaa jira jechuudha maaliif egaa kun ani waan KYC kiyya waan verify godhee hin xumurinii fi jechuudha gatiin kana naaf fiduu danda'eef
jechuudha. So dirqama maal godhuu qabdan? Dirqama KYC keessan xumuruu qabdanii jechuudha daawwattoota kiyya. Dirqama kun jechuudha. Yoo KYC keessan hin xumurin asirratti illee dhuftanii jechuudha. Hamster Compat jettanii yoo isin barreessitan jechuudha. Tasumallee isiniif hin dhufu jechuudha. Haala saniin jechuudha daawwattoota kiyya isteeppii baay'ee salphaa ta'een jechuudha sirreeffatuu dandeessu jechuudha. Akkaawuntiileen asirratti isin argitan kun hundinuu jechuudha kan isin fayyadu waan ta'eef kana keessa isin tokkuma filatuu qabdan jechuudha. Hundaan filattanii tokkuma filattan rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Dabalataan dhuma irratti kan isin argisiisu isa kana jechuudha. Inni kun amma haaraa dhufe ani hin beeku isa kana waan irraa beekee isinitti himu hin qabu jechuudha daawwattoota kiyya. Kunoo isa ABI ka jedhu kana jechuudha hin beeku ani isa kana waan irraa beeku hin qabu. Kanaafu barnoota isaa yoo argadde kan isiniif dhiyeessu ta'a jechuudha. Muuxannoo isaa gatiin hin qabneef waan hin beekne keessa deemanii laaquu wallaalummaa taati waan ta'eef ani hin beeku kana namoonni beektan immoo komentii jalatti na barreessuu ni dandeessu. Akkasumallee barnoota isaa yoo argitan sheernatti godhuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota kiyya. Ani ammaaf isa kana jechuudha faayidaa qaba moo faayidaa hin qabu ka jedhu waan irraa beeku hin qabu jechuudha daawwattoota kiyya. Haala kanaan jechuudha wantoota fuula kanarra jiru jechuudha sirreeffatu dandeessu jechuudha. Isteeppii baay'ee salphaa ta'een jechuudha daawwattoota kiyya. Barnoonni irra isiniif qabadee dhufelleen kana fakkaata jechuudha daawwattoota kiyya. Jalqabaa kaafnee kan hangammatti waliin ilaalaa turre kana akka isinitti toluu fi akka warraa barattanillee abdii guutuun qaba jechuudha daawwattoota kiyya. Akkuma beekamu Hamster Compatiin jechuudha listi ta'ee gara maallaqatti jijjiiramuuf guyyaa 10 qofaatu hafe jechuudha. Guyyaa 10 kana dirqama keessan jechuudha waan kana sirreeffatuu qabdu. Marrees illee viidiyoo kana ilaaltanii egaa xumurtanii chaanaala Oromaaniif namoonni haaraa taatan subscribe iddoo jettu cuqaasatti subscribe godhaa maatii keenyatti dabalamaa. Chaanaalli kun chaanaala barnootaati irraa fayyadama. Akkasumallee viidiyoo yoo isinitti tole like godhuu hin dagatina. Guyyaa guyyaan kana asirratti gadhiisuu fi sa'aatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo notification irra kaa'uu hin dagatina. Bakka isiniif hin galin yaada fi gaafii ta'e komentii jalatti naaf barreessuu hin dagatinaan isiniin jedha daawwattoota kiyya. Akkasumallee gaafii dabalataatiif yaada dabalataa yoo qabaattan Telegram channel keenya join godhuu hin dagatina. Keessa seentanii achirratti gaafii barbaadan nu gaafatuu ni dandeessu. Telegramni keenya profaayiluma channel Oromaanii jala jira jechuudha daawwattoota kiyya. Barnoonni irraaf qabadde xumurameera. Barnoota itti aanu nama walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.